موتي قبل المال سالي كاكا كيتي كان عجوز أنا أقول دعاء كوكا وأنو تجرو بيتا دم هاتي سالي دم هاتي سالي المال سالي أنا تلب دالا دم هاتي سالي دوغاتو بتاني بكرامات تري تبولو يا جرا دوغاتو بتة مجان واني وان والعرب سنوية وان من العرب سورة وان كتام جران المهاد سالي دم المهاد أنا بابورات السالي أنا هاتي تو من بابورات السالي أنا كماتا إيزا كلا أنا العرب سني بداتا موتي هذا العرب سني إيش أنا جراكي يفتح دبا موتي نرى عجوزو تاكرا كذا تتقبل عبدي أبو موتي نرى ما تتقبل أبو عبدي تقول أبو ورا الرب ini yini muti kau demi te sani ma kajadi afanu timbani na ai gad an ilma hada sale yani suusi sala udu sargi bida tam ta ka te tan udan ilma kansira arsi ke sa galte mina ham tuma ka arsi tin nyati sare ajuza mara tello ne udan udul bakalola argite mana ke sa fi dumara da tamanta wannan jala gar fasa bida ta mana kana namni jolle ummata arsi ti dulum jurumi da harat fasa mon ma ka ke ti kana dumuran هنيت هانتوت جرينيا كي وفات لمبطان مالا باغي تيرو تبي باغان كي تيمر قبط سدي تانيا باركوتي يقرطمي رافتي كاتي قرطمي ثاني تربي سنا طرو كل بي عربا دنيا غوتو كي تنجرتو ارسين كباجار ابدي تمسودي لكس كسام غندا كباجار بوتيكي هنيت فاسام هدا اتوا غامنات اللبدال ديمتر للتور الماء سل الماء انا بابرات سل لمبو تعمل مقابل تأكناتون تأبون نجاتي كما سيجارة وهدو رقم شوفتو أسر رئية فسامية شو تأتار جتين بين أرسين كباجا قبدي النات اللي بداري سرم توت شعر متوت إيرو ما بلا أرسين تبدأ ورد تام توت دكان اسم مالك غند نمالك كفنجرا غند كان كورتا كا تيسي تيسيسا كام كورتان هذا بورو خبرات بودا غندو ما ديفتان كابداني حررجين الرفتان ولون الرفتان موكا جني توم تهودو إسنجالكيت هذا موجم مايكو ميتين في إنما ديفتان جرتو ميتين لفياتو هودو سيسال فسام توت سارو غندو ما أمني كنتي سونار كياكي على إيرة سانيتي شرموت أمر تيجو هندول دامي إيراميات أباني كسي في دمالا باقي كمان دامي جمان كابيتو مقار سيتين ترون إيرامي زرافي هاتو مري وان برا فايدان قبل شرمطوت تالتو منا مدامي تي لايبي بنتي نما عرفشتو غندك ينتكاس غندك بجاك ابو امته ايو امته اوبرا لفي غاف افريكا متي الدنيا في جراتو كانت تنقيسن هولو تاتلي موكا هدو اسنغال شارن موكا هدو اسن ديبان اما چاما اسنغال شارن سربي سربادا جما اسن سربيسن داس بقنا اسن غمدنكا سروت akkasitti isinii caba ganda namarra dhaabbadha honna amanate dhiirummaa qabdaniimi deemaa lola deemaati jireenya keessanii lola haateef abbee firaashii madaabara rajibti taffi hudduu sadaadha honnaati fasaamu fi ruuza quuftee kaatee asitti qoshaashota mataan sammuu hudduu wal jijjiiree uumeera rabbi ijoollee arsiitan wallaahi billa hudduu mataa godhee mataa hudduu godhe uumeera mata adu qabaatani ganda kan xiqqeessan ganda guddaa ganda kabajaa qabu kana salphiftanii bara mara muka hudduu nu dhiibsiftanii hadda caammaa afaan nu galchisiftanii nu sirbisiftan saroot tumi akkana godhetti fasi hinki jibdu afuuftu ila uleen lunnaan dheeratteedha ani simtima dhiira taanaan deemii qabii tumi hudduu sisalee ofirraa si dhoggaa abbaan fedha kofsiisu hin jiru salphatot arsii taatee eessaan baarabaatee qurxummii raaftee garaaf deemta kana booda salphate isintu salphatee jiru dheengadda ijoollee mucaa baalee ka harki isaa cabee lafee isaa cabee harki isaa irraa muramuuf hospitaala yamanii keessa jira maa birriin guurree zamaan galfan ergitanii akkana qabii fideettan sa'aatii masan qabanii caccabsanii harki isaa irra shameera ammoo akkana yaa viidiyoon na bira raa maan galfan nereessa deemtanii ganduma dhiiftanii qabdanii kabajaan qabdanii baranda dhalattaniisi سافون قبضني هذا أبار رمباني كمانتا نمن سالفن جند قدرات كيسانين نسال بفتن ربي سنا سالبسو أكو نما غرفتن كنا هدوء هي سنتا كذا كامو كجني تاريبني سلامة غلطهم بريزة غلطومي غدا ميرا كن سابعي أولا يا دعاري كاسته آرتي ميرا كن سنتي وني في دنيجرو بيتا ميران yaani kan kee yaada gaarii nullee kan jiraa jiru kanum namni tokko erga gabbayee lolchiise ijoollee arsii kan miidhame kanaaf kan miidhamaa jiru kanaaf kan ajjeefame hatta miilli kan cabe kan ijji bade
namni itti gaafatamummaa fudhate ilma arsii keessaa itti gaafatamummaa fudhatee lolchiisaa yoo jiraate nutis akkasitti beeknee ilma ebeluu kanatu itti gaafatamummaa fudhatee lolchiisaa jennee qarqaarsallee yoo taane akkasitti nama miidhame tokko gabbaanee qarqaaruun dirqama keenya maaliifi nama tokko akkanumatti Kuweet biyya Dubaay Kuweet Qatar biyyoota garaagaraa ta'anii gabbaa'ee qabi cabsi maal godhanii ittiin femmasanii kaanii gaafa kan maal godhan laal wanni kun itti namni deemaa jiru fakkeenyaaf ana akka ilma arsii keessaa lafa gadabitti dhaladhe keessaa yoo gabbahee qabe akka waa ilma Oromoo miskiina tokko qabee sabboonummaa lafa gadabsaniif kan kennu kan ta'u taate ilma miskiina karaarraa qabanii ganda ofiitiin gosaanuuf waamaa jiran jechuudha. Kun dhaggeeffadha. Sabboonummaan kanaa miti, gootummaan kanaa miti. Abboota keenyarraallee kadeessa kanan dhaalle jechuudha. Dhiira yoo taatan nafxanyaadhaan lola. Miskiina qabdanii miskiina hin dararinaa. Inni biraa immoo wanni nu jiraa jiru ammallee itti gaafatamummaa namni fudhatu jiraannaan itti gaafatamummaa yoo gabbaatanii lolaatan taanaan ilma arsii tokko gaafa inni miidhame akkasitti namticha itti gaafatamee lolchiisaa suni akkasitti beeynee nama san kan miidhame kan ija bade kan gurri murame kan mataan baqaqe kan ilkaan irraa bu'e akkasitti yaalachuu ni dandeenya. Garuu akkanumatti gabbaatanii ilma namaa osoo itti gaafatamummaa namni tokko hin fudhatin gabbaatanii biyya biraa teessanii qabii akkana godhi jettanii miskiina irratti kan taphattan akkuma gurbaan jedhe ganda keessan ganda hagas ga'u ganda kabajaa qabu ganda aadaaf safuuf duudhaan ijaarame kan akkasiisan namni maqaa balleessa ijoollee arsiiti. Inni biraa dheengadda arsii walloltan kalee malee dheengadduma warqituu gadi fiddee ijoolleen man arsii warqituu gadi fiddee alaabaa lummuxii amaaraarra keettee garagalchitee irraa sabiste. Borumtaa san gabbaattee ijoolleen walitti wal yaamtee mari'attee osoo nuti miidiyaa kanarra jirru akkamitti ijoolleen arsii haadha teenya warqituu gootitti akkana gootiidhanii irra mari'achaa turan. Boru walloliilee walitti taruuf dan ufumaa ganda namaa tuyxan ufumaa ijoollee nama reexanii qabdan. Kana ammoo yeroo jennu arsiin biyya jirti. Arsiin biyya jirti ilaal. Nama dheengadda asitti mukatti tumsiiftanii mismaarii huddutti caccabsanii miila isaa caccabsanii harka isaa caccabsan hanga har'aa Suudi Arabiyaa keessa kiraanchiin deema mucaa arsii bahaa namni tokko namni maqaa isaa kaasee jiru namni isa galfatee jiru. Dhiirummaan teessan gootummaan teessan ganda namaa arrabsuu qofa. Ganda namaatiin waan barbaadan jechuudha. Wallaahi billaa andoojee takka osoo obboleessi kiyya achi keessatti tumamee akkasitti waan fedhan godhani. Sumunii takkan kennu qarqaarsa irratti sumunii takka kennu ilmi namaa ittiin fammasee nafsee ilma namaa mismaara hudduutti nama nancisiisanii ittiin fammasanii kaanii asirraa geemii taphatan jechuudha. Asirraa geemii taphatan maal waan beekamtaniin dhabdani yookiin ammoo itti gaafatamummaa fudhadhaati akkasi gabbaa lola yoo itti gaafatamummaa miskiinaan fudhatiin wanni asirraa deemtanii isin arsii jettan arsii isin nuun kabachiiftan arsiin kaleessa uf kabachiiftee jiraatte jechuudha waggaa 8 osoo waraana mootummaatiin wal dura dhaabbattee waggaa 8 eeboof gaachana uf kabachiiftee luuxuu akka teessanii tanaa miti muka keessa teessanii miskiina karaa irraa qabdanii asitti harakaatii ittiin gootan jechuu barbaadeet. Kanaaf yoo itti gaafatamummaa qabaatan gabbahaa ammallee nutti hima. Itti gaafatamummaa nutti fudhatan nama kanarraa jedha yookiin ammoo arsiin akkana taate arsii abeetin nagaa Abdallaa. Sarraan hagamee takkitti dhiifama wajjii dubbachuu danda'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوف سامي دقيقة مشان بتشانا كن بنات تكشوا من مشغولة دقيقة عشان قف دقيقة علم شمالي متي ديمو دقيقة علم قف كيف من راتا بوليان كي إيه ده اللي نبات دينا ناقر نفكات بركوته دقيقة علم قفا دقيقة علم قفا درجة سينو ده سنوا كيف ما بيبي عبد الله دي فما معلش دبت دارا كونغابو Ayyee duraan dursee isin hundi keessanuu galatooma ilmi hayyuu qabaachuun akkuma tokko jallataan jiru kun qajeelan jira obsaa haasaa isaa edallee dhageet ammallee dhagees jira tola ergadhee yoon hojii jira yoon seensifte duraan dursee isin hundi keessanuu galatooma gadalleen haa galatoomu miira keessa seenee garuu mootiyyuu dubbii tokko dubban halaalannu bakka harmee tanatti harmeen tun hundaafuu jabduudhaa saniif fafaa eeggannu malee haal ijoollee teenna kan nama argiteetiin nama arrabsiisee miira keessa nama galchuu miti kan nama maraachu yaa obboleeyyan kiyya miidiyaa kanaan akka mataa kiyyaatti fayyadamuu qirna jedhaa jira wallaahi laazim. Maaliif yoo jenne jara kenna ijoolleen ambaa yoo loltellee wal qabatti dhaabbadhu karaan kun sirrii miti yoo jette walii dhaabatti obboleeyyan kiyya har'a dhalaan ta'e sa'aatii ammaa kana kun walloo arrabsas garagalee kun argitee kaan arrabsa yaa obboleeyyan kiyya mukayyafa jala arabaa jala teettanii argiteetiin bishaan qasqaazaa dhugaa hiyyeessa miskiina karaa deemu maal goona galaafannu takka isa biraati dubbiin jechuun erga ol seenne waa dubbannaa fi malee dubbiin tagadaati fi obsaati irratti ni dhubatti turte. Garuu ittuma himne irra deddeebine isinitti himne. Kutaa maraa keessaa kutaan kenna kutaan arsii wanni maqaan nu baduuf bara mara wallolanii dhiyootan as garagaranii baali walitti daran.
ijoolleen si kofi mando ila lala harateen har'a dhufne jimmaan jala dhufne na dhagayatillee jimma na dhagayatis baale na dhagayatillee arsi na dhagayatillee wallu warri argitee biyya gosaan argiteetiin wal qoodu gosummaa san bakkan buutu akkanumaan bilaash xaarta malee abbaan fedhe warri as keessa argiteetiin ebalu tokko isaan adannaqan warri argiteetiin as keessatti jimmallee haasawa jarallee dhagaa jira haasaa arsilee dhagaa jira tokko bichatti quba qabanii tokko raas gargalchuu hin taatu warri as keessatti argitee miskiina hunduyyuu jechuudha xiqqaa fi guddarraa warri miskiina dararaa jirtu hundi keetu sirrii hin jirtu ati namallee bakkan buutu mataa kan keetiin hin yaaddu duuba kan keetiin yaadda malee maal goonaa kutaan biraa rakkoo qaba kutaan biraa dhiisi jenne warri dalagaa kana dalagaa jirtu muluunu ati argiteetiin ilma guddisni kan kee badee guddisummaa hin qabne bar namni musliimummaanu garaa wal nyaatti dhiiroo mee ijoollee kiristaanaa ijoollee amaaraa kan walitti agartanii jaan numati ka gizee mara argiteetiin gocha hin taane dalagaatiin hin jiru keessattuu ijoolleen teena ijoollee musliima osoo musliima taanee waa hedduu dhageenu osoo achi deemnee harfii takka addaan baafanne osoo deemnee bakka keerii oolle osoo waan keerii dhageeffanne tabarullee ragaa nu baatu addunyaan ta'e itti dalagattu akiraan ta'e itti gaafatamtu nabi rabbi alayhi salatu wasalaam har addunyaa dhatte waan barbaade dalayda borimmoo itti gaafatamuu ta'e obboleessa kee dalagaa tara dalaydu kanarraa miskiina takkana gootu kanarraa yoo miskiinni kun si habare malee deemni isaa argiteetiin miidhaa jirta isa miite siin dhiisu abadan kana qabadhu arsilleen bakka nu buutee nu lolin yoo dhiirummaa qabaattee dhiira taate nama hin tuqin bar namni onnee qabu namni argitee dhiirummaa qabu namni rabbi beeku nama hin tuqu gaafa namni si tuqe tokkummaa kan keetiin ol kee isa wadhaasaa dhaabbatu sinyaan dhaabbatu namarra ka dursee tuqu nuyi hinama yoo deemneet hin tuine teennaa eessa jirra dalagarra jirra nyaata keenya nyaannee dhugaatii keenya dhugne baloo jennaan miskiinni yaa obboleessan kee baatii qabbanaa kanaan ji'a qabbanaa kanaan karaa kana deemee dalagaa nu dhabamte dalagaa barbaadatu deemuu irratti gochantaa dalan jechuudha. Jimmas ta'e arsislee ta'e na dhageeffadha si'a jirtu hundi keetu. Waan ara mucaan kun argiteetiin nu keessa hayyuu ta'e gastii banee waan gaarii haasuuf ol ba'e malee laalaa hin jiru an bira saraatiin hin jira. Garaan nu gubate dhiiroo. Rabbii kee namaa ofirratti dagan. Baraadha fuula namaatti yoo dhaabbattu fuula namaatu ni saalfatta. Gaafa fuulduree rabbii dhayite hoo. Gaafa qullaa kan kee rabbii kan kee bira dhaabbatte hoo maal deebisoodda. Maal dubbatoodda dhiiroo tanama haateetu tammaan rabbii tummaa si duran dhufne. Obboleessi kan kee ka biyyatti dhiifte. Harmeen tante ta biyyatti biraa dhufte yoo torbaan takkan dawaliniif maal taate haati tante obboleessa kiyya ati har'a garuu miskiin irraa qabdeet miskiin akka malee irraa gooteet isiin biyyatti maal taati baloo jettas gatsii gubbara teette arsii bakka nuun buutat inshaallah arsii miti mataa keetiif ofiifuu bakka buutu duraan dursa namaa loluu miti duraan dursa namaa dhaabbatu miti of garagaliiti mataa kan kee kana fokkori mataan kii angooriin kee sirriina dalagaa jedhiiti meetaa yaa si harkaa tuqanii arsii gaaf isaan si harkaa namni si harkaa tuqe tokkummaa kan keetiin ol ka'ee ofirraa kabachiise yoo namni lafatti si tuqe dhiiroo keessatti shamarran teena tasgabbaa rabbi sodaadhaa billaahi aleekum deemi markaza seeni teknooloojiin sii tole silkii atarra dalayduun kana silkii atarra gocha kana ittiin raawwattu bor rabbiin fuulduree rabbii itti gaafatamuu teettaa kana shakkiin godhin wahaazaa shakka fi zaalika shakki matakka hin qabu kun bor irraa gaafatamta waan jawaala kan kee ittiin dalaydu haga argitee ittiin mana banateetiin kootu qabaa fidaa ebaluun qabaa fidaa jettu deemtee harfii takka addaan hin baafattu markaza seentee mana rabbii seenteetiin taborullee faayidaa sii qabdu taaraallee faayidaa sii qabdu haadha dhugaa sitti fakkaatee dalagaan ati dalagaa jirtu namni dubartiin ergite du'an sodaatu ka jedhan egaa dhiiroo an dura soba dhugaadha kun dubbii dhugaati yoo taa sirrii hin jirtan dheengadda moo ergadda shamarran teena keessa ol seenee jara keenya sirrii hin jirtan yaa shamarran teena yaa bareedduwan teena ta'a jedheen arrabni jarri si arrabsu obboleessa kiyya arraba dhiirri siin arrabsin ilma haati akkana ilma abbaan akkana siin jedha yaa obboleesso an arsiidha jedheen itti madhe meetaa wal qabanna bar ilmi namaa wal qabataa bar osoo baddoo hin fedhee uumamte wal qabanna namni jedhu hayyuudha bar nu keessa jiraachuun hayyuudha mucaan kun har'a nu keessaa maaliif walitti qabee koottaamee jedhee mari'ataatiin hin jira namni ilmi namaa akkatti wal tara akka ilkaan fardaa wal qixxaanii dhalaan fi dhiirrillee tokko ta'anii yoo deeman dhiiroo namni nutti kolfe tarabbii silaa tarabbii daganne iyyuu qubaan qabnu tanamaa dhiiroo namni nutti kolfe alaa galle wallaahi alaa galle isa biraatiin jirti shamarrin jimmaa keessallee akkasii hin jirti walloo keessallee akkasii hunduu jechuudha warroonni kutaa hundaa keessa argitee oromoo obboleessa keetii irratti gocha kana dalagaa jirtu rabbii kan kee sodaadhu fuulduree rabbi dhaabata hoddaa obboleessa kiyya addunyaan har'aas hin sobin addunyaa har'aati irratti waan feete dalaydaati addunyaa har'aa irratti waan barbaade dalayda bor irraa gaafatamuu teetta dhiiroo yoo arsinuun jedhan uumaa gugurdaa qabna sheekota gugurdaa qabna hayyuu gugurdaa qabna beekaa hedduu qabna yoo jimmas jiran jimma eenyu arsineen dhiirummaa qabaata ki deemtee amaara dhiyoo tana ummata keenya fitte kana irratti bobbaatanii hin gargaartanii mallaqaan inuu dhiirummaa qabaattanii hiyyeessan as keessatti tumsiiftanit qorra keessatti bobeet dalagaa dhabeet yaa obboleeyyan kee waan garaa nama nyaatu gurbaa wayii tumameet obboleessa si qabaatee obboleessatti hin seenu gara keenya garaan nu gubattee wallaahi laazim yoo fiddee ati of bira kaajettee garaa laaftee fi atummaan biraa aramni sin dhiiftu dhiiroo fayyaa ofii dhabee
as keessatti dararame as keessatti du'aatiin hin jira. Gocha kana kaaroo dalagaa jiran obboleeyyanu. Ara rabbi musiibaa isinitti buusee suudii kana keessatti isin haafitu inshallah. Sababa nama tokko lama ummata nagaa maqaan badaatiin hin jira. Gizee maal jimma boo kaayiroo hin jirtu jimma Dubaay hin jirtu dumma Kuwait hin jirtu. Mee biyya biraa torre wal tuqu jira. Qasqaasaa Habibti Anjal Fadilal